Ashama harka fuudhee akkam jirtan hordoftoota chaanala kootii kan taatan marti keessanuu nagaa rabbii lafa iddoo jirtanitti isiniif haa ta'u. Ani obboleettiin keessan nagaa guutuu irraa afaan qaba. Nageenya nama kee ture isin birallee haa jiraatu. Dachaaf dirrabaan dabalee isiniin jedha. Tole namoonni chaanala kana faaraa taatan subscribe, like gochuudhaan akkasuma yaada keessan komentii jalatti nu qoodaa maatii keenyatti dabalama isiniin jechuu jaalladha. Namoonni maatii koo turtan immoo hanga yoonaa kan na jajjabeessaa turtan yaadawwan garaagaraatiin galata guddaa na biraa qabdu isiniin jechuu jaalladha obboloota koo. Wanti galata caalu sababa hin jirreef jechuudha. Tole deebi'ee dhufeen jira. Akkuma baratame viidiyoo kiyya kutaa sadaffaatiin isin dhufee jira. Kutaa tokkoffaa irrattis yaadni keessan baay'ee waan yaada nama hawwatu ture. Akkasuma kutaa lammaffaa irratti illee akkasuma barumsa gaariidha irraa barannee jirra ittiin dhufuu fi maalirra geesse warri jettan baay'ee keessantu jira jechuudha. Haa ta'u hunda dursee tooniyyuu mara keenyaafuu lafa jirrutti waaqayyo fayyaa nu haa kennu. Kan fayyaa dursu sababa hin jiraanneef biyya keenya nagaa nuuf haa godhu. Rabbi biyya keenyatti nagaa nu haa buusu. Nullee nagaan gara biyya keenyatti nu haa galchuun isin jedha. Namoonni akka keenya akka kootii biyyoota garaagaraa irra jirru waaqayyo biyya keenya nagaa nu taasisee nullee nagaan gara biyya keenyatti akka gallu nu haa taasisu biyya nagaatti nu haa galchu isiniin jechuu jaalladha. Tole kaa akkuma kutaa lammaffaa irraa gara taa'an viidiyoon koo addana jalaa kutee deebi'ee dhufee jira. Akkuma kutaa lammaffaa irratti ilaaltanitti jechuudha. Lafa kam keessattuyyuu waaqayyo yoon sin bukkee jiraate kuftanii hin haftan yookaas immoo waan kam keessattuyyuu jechuudha lafa kam keessattuu rakkinni akkam hammaate isin mudateedhaaf iddoo kufte sanatti hin haftan jechuudha. Maaliif waaqayyo waan sin faana jiruuf jechuudha. Kanaaf hunda keenya faana iyyuu waaqayyo haa ta'u isiniin jechaati. Egaa obboloota koo akkuma jalqaba isiniif kaasetti sa'aatii sanattanii waan hundumaa isaayyuu dandamadhee hayyama rabbii ta'ee jechuudha. Hundi isaayyuu harka rabbii jira waan ta'eef maaliif mana yaalaa deemaniif wantoota garaagaraa osoo hin taane waaqayyo hin fayyita yoo isin jedhee sababuma tokkoon si fayyisa jechuudha. Mana yaalaa hedduu garaagaraa deemee garuu dhukkubni koo kan mana yaalaa hin turre gara mana waaqayyoo yookaas gara tsabalaa deemee achiin fayyina argadhee dhukkuba isaarraa bilisa bahee jechuudhaani. Namoonni hedduun illee irraa baratanii jiru. Maaliif wanti sun wanta nama tokko lama osoo hin taane wanta akka guutuu addunyaatti namaaf barumsa ta'uu danda'udha jechuudha. Egaa wanti ani yeroo baay'ee isiniin jechuu jaalladhu lafa kam keessattuu wanti ani isiniin jedhu nama isin miidhe tokko yookaan nama hammeenya keessan raawwate tokko yookaan hammeenya isinitti qabu tokko hamaadhaan hin deebisinaafi nama isin miidhe miidhuudhaaf hin ariifatina. Nama sana hammeenyaan deebisuuf osoo hin taane gaarummaadhaan yookaas gochaan itti agarsiisanii gaarummaan deebisuu barbaachisaadha jechuudha. Maaliif isiniin jennaan sa'aatii sanatti wantoota hubadhe sanarraa osoo battala sanatti maatiin koosa kuma sanatti atattamaan nama sana miidhuu ni danda'u ture. Maaliif kun akkana ta'e maaliif akkas ta'e jedhame jechuudha. Haa ta'u malee wantoota sana keessa hin galle jechuudha. Maaliif walumaa galatti maalan barbaade sa'aatii sanatti fayyee jira fayyaa koo ofitti amanee jira sa'aatii sanatti fayyuu koo ergan ofitti amaneen booda nama biraallee miidhuun barbaanne isa na miidhallee miidhuun barbaanne nama fagaadhe iddoo isaan jiran lafa isaan jiran irraa hin fagaadhe jechuudha. Maaliif fayyaa koo barbaada waan ta'eef san caala immoo fayyee toonii nama hammeenya koo yookaas immoo nama akkasitti wantoota garaagaraa natti raawwate sana gaarummaadhaan jiraadhee itti agarsiisuu barbaada jechuudha. Maaliif yeroo baay'ee namni isin gaadu yookaan namni hamaa keessa yaadu isin dura hin du'in waa tokko hin ta'in. Maaliif jiraatee lafa isin geessan nama akkamii akka taatan sadarkaa kamirraa akka geessan isin argu jechuudha. Maaliif namni sun yoo du'e maalirra akka geesse hin argu jechuudha. Kanaaf jiraatee sadarkaa atirra geessu haa argu jechuukooti. Ani battala sanatti achiin fagaadhee waan kamiyyuu wantoota garaagaraa jira. Amma fakkeenyaaf gaa'ela dhaabuu waan salphaa miti. Dhaabbamees immoo diiguun isaayyuu qallaan ulfaatu jechuudha. Baay'ee ulfaata diiguun jechuudha. Haa ta'u malee ani bakkuma sanaan fagaadhe jechuudha. Kottu gaa'ela diignaa akkas koona kana sana osoo hin jenne miila koo fageeffadhee obboleessa koo bira gara Finfinnee deemee achi bakka fayyaa guutuu argadhee hojii koo jalqabee hojiillee hojjechuu jalqabee waggaa tokkoof ji'a 7 booda immoo osoo hojii achi hojjechaa jiru gara kana yaalee akkuma chaansii waan ji'a 2-3 guunne keessatti naaf deebi'ee
silumayyuu fagaadhee Itoophiyaarraa jechuudha gara biyya Arabaa dhufee naanis rabbiif galanni haa ta'u waa tokko saawwa tokko malee maaliif garaa qulqulluu yookaas immoo karaa waaqayyoo irra deemnee yoo Rabbi jennee yoo keessa keenya ifaaf bilisa Rabbitti himanne waaqayyoo sin hin gatu maaliif lafa kamtiyyuu akka haadha akka abbaatti akka obboleessaa akka obboleettiitti lafaati kuftetti kas duuka ta'ee si hordoofu si deeggaru Rabbi tokkicha qofa waan inni nu waliin jiruuf bobbaanee oollee bakka garaa keenya geenyee hojjannee jechuudha bu'aa baay'ee hedduu tabba hedduu baanee buunee kan hojjannee tooniyaa har'a geenye kuni waan waaqayyoon wajjin jiru jechuudha kanaaf yeroo tokko galgala ganama jechuudha haala akkam rakkataa kana keessallee yoo jiraanne Rabbi keenyaaf galata galchuu Rabbi keenya galateeffachuu isa xiqqoo irratti yoo galateeffanne isa guddaarra geenya jechuudha maaliif lafa xiqqootti kan waaqan beenne gaafa iddoo guddaa waan guddaa tokko arganne immoo gaarummaan qabu waaqa galateeffachuu jechuudha bakka xiqqoo sanatti yookaan waan xiqqoo bakka maaliif waan xiqqoo yeroo isin jedhu fayyaa guutuu qabaannee bobbaanee galluunu rafnee ka'uunuyyuu waan guddaa yookaan qabeenya nuti ofirratti hin beeknedha jechuudha maaliif namni fayyaa qabu waa hunda qaba jechuudha lafa garaasaa ga'a lafa riyoonni isaa ga'ee oolee galee ni bahaa oolee galaa hojjetee akka barbaadetti jiraata jechuudha kana ta'uun waan fayyaa guutuu qabu waan waaqayyo fayyaa guutuu isaa kenne jechuudha namni osoo hojjechuu barbaadu osoo akka keenya kana kolfee taphatee bakka fiigee burraaqee taphachuudhaaf keessi isaa fedhiin guutamee jiru kan miila dhabee kan manatti hafee jiru kan harka dhabee kan ija dhabee manatti hafee jiru baay'ee isaaniitu jira isaan iyyuu yaa waaqayyo galata kee jedhanii Rabbiif galata galchu kanaaf nuti immoo harka fayyaa miila fayyaa osoo qabnu lafa garaa keenya ollee gaafa gallu waaqaaf galata hin galchinu taanaan kuni lafa kanatti rakkina keenya jechuudha gaafuma rakkanne bichaa gaafuma dhukkubsanne bichaa yaa waaqayyo eessa jirta jennee waaqayyoon barbaaduu osoo hin taane yeroo kamiyyuu lafa kam keessattiyyuu waaqaaf galata galchuu karaa isaatirra deemu hamaa nama kanittiyyu jechuudha yoo akka kootii ani garuu ilaalcha namaa garaagara waan ta'eef akka ilaalcha kootti nama kamiyyuu namni hagam takkan haa miidhu nama miidhuun barbaadu maaliif waan waaqayyo naaf godhu maalitti hin beeka wanti hundi isaayyuu sababa malee hin ta'u sababa qaba miti sababa jalqaba irratti wanti kamiyyuu ta'e sanarraa immoo gara fuuldura koo irraa baradhee boru immoo nama akkamii ta'uu qaba lafa akkamii ga'uu qaba jedhee irraa barachuu qaba malee waan kam keessattiyyuu jechuudha kun maaliif ta'e kun jedhee waaqayyoon nama arrabu jechuudha egaa akkuma jalqaba isinii kaasee ani gara biyyaarrayyuu baqadhee dhufee jira nama sanaan ammoo ergee lafa sanarraa achi sokkee alatti ati lafa kana jirta ati nama akkanaa akti koo kana naa godhi maaliif akkas ta'e guyyaa takka arraba koorraa saba hin beeku guyyaa tokko ani finni qallee walitti hin deebisne warra isaallee ta'e obboloota isaallee ta'e achumaan adda cinnee marsii tokkotti hin deebisne bara darbe keessa bara akka Itoophiyaatti jechuudha 2013 aga 14tti na barbaachisaa ture maaliif akkuma isin jedhe gaa'ela dhaabuun fiiganii dhaquun hin salphata haa ta'u tokko diiguun isaa baay'ee ulfaata keessaa baatee jireenya biraa dhaabuun baay'ee ulfaata wantoota garaagaraa jira maaliif na barbaachisaa ture gaa'ela biraa dhaabbachuuf samaanaa qabaa samaanaan sun hin diigamne taana yookaan waraqaan sun hin cinne taanaan namni biraa isa waliin gaa'ela dhaabu sun illee ishin jedhuuf na barbaachisaa ture asitti dhaga'ee jechuudha anillee haala miidiyaa irraan iddoo jiru kanatti iddoo jedhutti dhaga'ee si barbaachisa akkas gaafa naan jedhan afuura koo dhuuf kadhe marsii tokkoyyuu hin dubbanne bakka maaliif namni sun du'a bakka namni akka du'a dheeffa bakka du'a sodaatamiti akka sanatti kan baqatan amma jechuudha nama kamiyyuu warra isaas ta'e isallee ta'e obboloota isaallee ta'e jechuudha maaliif inni kalee darbe sun har'allee natti deebi'aan jira ofa shakkala akkamitti jechuudha gizeen naannoo biyyaa yookaas immoo naannoo akkaababii keenyaa deemu ofa malee qofaa koo isin deemu nama mana nama kamillee hin seenu jechuudha yoo maatii kootiin alatti ta'e jechuudha maaliif ofa shakka inni kana duraa salagaarra osoo hin taane maatii yookaan nama fira jettee hagamta akka garaa kee itti himattu nama baay'ee amantuu raffee waan irra ga'eef inamanu kana booda nama kamiyyuu namanu yoo rabbi ta'e haadha na deesse nalatti bakka waaqayyo tokkicha namanaa jechuudha kanaaf
marsi hin kenninee fi dhokadhee hafuura koo fageeffadhee bara kana keessa 2015 maskarabii gara Itoophiyaa galee namni dhuftee koo osoo hin dhagayin jechuudha waan sin ajaa'ibu ammallee fiigee deebi'e jireenya hojii kootti jechuudha maaliif gaafan galumaatii koo arguuf bakka waan tokko sirreeffachuu waan barbaadeef wanta sirreeffachuu barbaade sana sa'aatii battala sa'aatii sirreeffadhee deebi'ee dhufeen isin jedha. Inni biraa akkuma namni tokko sin miidhu namni isin barbaadu immoo namni jireenya keessan barbaadu immoo baay'eetu jira. Iddoo kanatti yeroo kamiyyuu seenaa keessan kalee namni jechuudha karaa dhugaatirra deemta yoo ta'e jalqabuma karaa dhugaa karaa waaqayyoorra jirta yoo ta'e issumattuu ifaaf bilisa jireenya kee kam keessatti nama takka hin sobin. Maaliif jireenyi inni kalee dabarsite sun anaaf har'a barumsa naa ta'e waan ta'eef nama kamiiniyyuu ani eenyummaa koo beekee akkanatti ofuun barbaada malee eenyummaa koo dhoskee nama kamiiniyyuu wal baruu hin barbaadu. Sababiin isaas jaalataan dammaa furrii wajjin jibbaan immoo dammaa wajjin jedha Oromoo yoo mammaakuu jechuudha. Kanaaf maal isiniin jechuu barbaadaa sitti eenyummaa keessan osoo hin dhoskine seenaa akkamii keessa akka dabartan osoo hin dhoskine nama haarawatti wal bartasan nama jireenya kee barbaadu sana. Egaa obboloota koo viidiyoon faaraalee dheerataa jira maal isiniin jechuu barbaadaa nama akkuma namni isin miidhu baay'een jiru namni isin jaalatu immoo baay'eetu jira jechuudha. Kanaaf gaafa jireenya tokko namni kamiyyuu jechuudha rakkoo dheengaddaa sana yookaan rakkoo kaleessa dabarsine sana ilaallee har'a jiraachuu hin dhiisu. Maaliif ni jiraata namni kamiyyuu rakkoo hunda isaa keessa bu'aa bayii hedduu keessa darbee jireenya haaraa yookaas immoo akka haaraatti gaa'ela uumuunis ni jira jireenya bareedaa ta'e jiraachuunis ni jira jechuudha. Kanaaf achitti maal isiniin jechuu barbaada nama kamiin akka yoo wal bartan nama kamiyyuu haa ta'u eenyummaa keessan nama fakkeessee isinitti dhufullee haa ta'u nama dhugaan gara keessanillee dhufe haa ta'u maaliif eenyummaa keessan tasuma hin dhoskina. Maaliif ani har'a eenyummaa koo dhoskee isa kalee keessa darbe dhoskee akka nama waa tokko iyyuu hin raawwanne yookaan waa tokko hin dabarsinetti namaa wal baruu nan danda'a. Waa tokko wanti na daangessu hin jiru. Garuu karaa qulqulluu yookaas immoo karaa waaqayyoota irra deemna inni jennu suni yoo akka jalqaba isiniin jedha kanatti karaa isaa irra deemna ta'e jireenya haaraa yookaas immoo jireenya haaraa tokko jalqabuuf eenyummaa keenya tasuma dhoskuun nurraan eeggamu. Inni nu jaalate sun eenyummaa keenya wajjin nu jaalata waan ta'eef. Kanaaf sababa tokko malee isiniin hin jenne viidiyoo itti aanutti ammallee kan walitti deebinu ta'a. Viidiyoon kiyya har'aa asumarratti dhaabbata. Baay'ee waan na jalaa dheerataa jiruuf narra deemu hin danda'u. Waayifaayiin koo baay'ee dadhabaa waan ta'eef. Kanaaf maal isiniin jechuu barbaada karaa waaqarra deemuu qabna lafa kamitti.